Ashamaa harka fuuni kabajaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork kuni Kuush Miidiyaa irratti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii dhimma keenyaati. Qophii dhimma keenyaa irraatiin keessummaa addaati kan hin qabadhee dhiyaadhee keessummaan keenya har'aa egaa namoonni baay'een obbo Jawaar gaafa kaasanii xiinxalaa siyaasaa jedhaniiti kaasu. Yeroo ammaa kanatti nama siyaasaati jedheeti namoonni baay'een beeku. Booda nan gaafadha har'a maal jennee akka yaamuu dandeenyu. Obbo Jawaar yeroo baay'ee egaa namoonni baay'een nu gaafachaa turanii gaafii yeroo dheeraa booda sagantaan walirra sin harkaa oolee milkaa'uu hin dandeenye egaa yeroo qaama wal agarreessatti edmantanitti gaafa dhuftanii egaa sanii asiis sagantaawwan walirra ooluudhaan kan ka'e wal argachuu hin dandeenye yeroo dheeraa beellamannee fa'aa wal jalaa badaa turre. Baga nagaan dhuftanii baga wal agarreen jedha har'a nu guutte. Baga wal agarreen illee nama laafu miti fardaa lukaan taa'u na kutte warri deeggartoonni keetillee jajjaboodha. Difama yeroo dheeraa baduu kiyyaa fi sa'a adda addaatti hedduun tiraabil godhaa jira kan achi as deebi'eessi. Sawwaasaniin inni egaa gaafuma rabbii guuttee wal argan. Eeyyan dhugaadha egaa wal arguun keenyayyuu waan guddaadha waan baay'ee haasa'uu barbaada. Namoonni baay'een nu gaafachaa turanii keessummoonni gurguddoon magaalaa kana dhufan baay'een isaanii intarvii qaamaan ana faana godhanii deebi'aa turanii hanga danda'etti waan biroo gochuu danda'e dadhabnu sadarkaa gaariidhaan keessummeessinee intarvii qaamaan goonee yaada isaanii irraa fudhannee keessummeessinee gaggeessaa turre kan kee hin mijanne ture haala san gochuudhaa fi sanaafidhaan namoonni baay'een gaafii hedduu gaafachaa turanii haala gabaabina yerootiin jedheen ibsaa fi ture amma sira deebi'ee sanumaan kaasuu barbaada sana yaalaa turre atis waadaa galtee turte garuu haalli yeroo gabaabaa waan tureef qaamaan argaa ture waan tureef cinaan ture waan tureef sana namoota na gaafachaa turaniif ibsuun barbaada jechuudha namoonni kallattii garaatiin haasaa kaasaa ture waan ta'eef jechuudha. Kanaan dura obbo Jawaar aktiivistiidha xiinxala siyaasaati jedhanii kaasaa turan namoonni baay'een erga sanii as deebitee paartii isaatti makamee hoogganaa paartii isaati jedhaniiti akkasuma KFO keessatti sadarkaa hooggansaatti waamamaa turte. Dhiyeenya kana as KFO keessaa ba'uu kee ifatti labsuu baattus namoonni baay'een KFO keessaa ba'eera jedhu. Namoonni baay'een immoo lakkee achuma jira ammayyuu jedhu. Intarvii keessa tokko irratti ammayyuu KFO keessaa akkuma jirtutti gudbattu immoo dhaga'ee jira. Namoonni baay'een immoo lakkii Jawaar ammayyuu aktiivistummaa isaatti deebi'ee jira. Ofiishaalii himuu baatus gara mormituutti deebi'ee sadarkaa paartii isaatti code of conduct paartiitiin waan daangeffamuu fi sana keessaa ba'ee itti fakkaata. Mootummaa qeequutti ifan gadi bahee jira. Namoonni jedhan jiru. Har'a Jawaar eessa jira? Akkamitti taasisuu dandeenya? Akka hooggansa siyaasa paartii tokkootti moo akka aktiivistiitti moo akkamitti taasisuu dandeenya? Akkuma siimii jedhetti. Akkuma isin toletti rakkoon qabu. Garuu yaadatti gaafte keessa akka gara paartiitti haasa'uu hin jiru kan jedhu jechuun hooggansa paartii mormituuti. Paartii qabsooti. Paartiin mormituu imaammata adeemsa karoora hojimaata paartii biyya bulchuu qeequun ulaagaa hojii keessaa jechuudha. Ulaagaa hojii keessa waan ta'eef suni akkas ilaalamuu qaba. Kanaaf ati garuu akka feetetti na yaamuu dandeessa. Obbo naan hin jedhin arriin turillee xiqqoo dullacha waan na fakkeessaa jirtuuf Jawaar moo qofa naan jedhi anis Habtaamus hin jedhe akkasii yoo deemne wayya obboon tuni xiqqoo gad deemee akkan umurii lakkaa'us na gooti. Dansaa tole haasawaa keenyaaf akka mijatuu fi egaa hangafa kootaatu sirriidhaan baay'ee waliin caallu akkasumatti yaadeemnu gaariidha. Gaafii koo isa jalqabaatti hin ce'a. Jawaar gaafiin inni guddaan anis gaafadhu nan beeka yeroo baay'ee barreessitee jirta kitaaba kee dhiyeenya kana bahee hin gaabbuu irrattis kallattii garaagaraatiin kaastee jirta qabsoon Oromoo keessaa akka jiru iddoo garaagaraatti kaastee jirta. Garuu waan tokko namoonni baay'een kaasuu barbaadanii qabsoo Oromoo akkamitti hubata Jawaar eessaa ka'ee qabsoon Oromoo har'a eessa jira waan jedhu baruu barbaadu sirraati. Eessaa ka'ee qabsoon Oromoo har'a eessa jira jetteeti dhatiin dhalta. Makoo eessarraa eegalee eessa gahee kan jedhu kana rumaa haasayaati. As geenya keessatti waan immoo erganii keessattuu yeroon dardara finiinaa ture bal'inaan irrattis barreessaa irrattis dubbachaatiin ture. Dhiyeenyaas kaluu waggaa 2 dura barreeffama gara fuula 80-90 tokko baaseen ture. Boqonnaalee qabsoon Oromoo keessa dabre. Boqonnaa 4 keessa dabre jennee kan jalqabaa dadammaquu, revival, reconstruction, institutionalization, power jennee bakka 4tti adda qoonnee jechuudha. So kan jalqabaa suni revival takka dadammaaquu kan jennu kun fundamental hedduu barbaachisaadha.
ummanni tokko sabni tokko hoggaa rakkoo waloo cunqursaa waloo keessa hoggaa gahu waloon qabsaa'uu qaba. Collective emancipation requires collective action. Waloon socho'uudhaaf immoo hubannaa waloo dammaqiinsa waloo collective consciousness jennuun kana uumachuu danda'uu qaba jechuudha. Waa'ee uummataa, waa'ee rakkoo irra gahee tokkoffaa nuti uummata tokko jedhee yaaduu qaba. Hiree takka qabna jaa rakkoon nurra gahu eenyu waan taaneef nurra gahaa kan jedhu hubachuudha qaba. San booda waliin gara sochootti deema jechuudha. So bara sabboonummaan Oromoo 1960moota irraa eegalee kan jedhu yaada bal'aadha. Namni gariin garuu gara 1930moota gara bara Xaaliyaanitti illee du'a geessuu danda'a. Either way, at least 1960moota irratti actively hojiin dadammaqsuu eegalee jechuudha. Hojiin gama Maccaa Tuulamaatiin godhamaa ture. Hojiin gara Afran Qallootiin godhamaa ture. Hojiin gara sochiin Pirootestaantii gama lixaatiin godhamaa ture. Kan akka kun eenyummaa waloo uummata kanaa dadammaqiinsa waloo collective consciousness ijaaruudhaaf sochii eegaleedha. Achirraa eegalee jechuudha. San booda gara kutaa itti aanu yookiin boqonnaa itti aanutti ceenee 70moota keessa jechuu dandeenya. Kunis waan mataa namaa keessatti ijaaran uummata ijoollee ammaatiif hedduu hubachuu dhabuu danda'an. Wanni Oromoo jedhamu kun sadarkaa dhabamuutti diigamuutti gahee ture jechuudha. Achirraa walitti deebisanii 70moota keessa Sheek Ahmad Rashaadii fi Hayileen Haayilee Fidaa afaan qubee afaan Oromoo hoggaa hojiitti hoggaa bocanii fidan Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammar faan Odaa yaada Oromiyaa jedhu kan hoggaa fidan boodarra immoo ijaaramuu adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee wanti sochiin bara Haile Sillaaseen kufee darbuun dhufee kun hundi reconstruction jala seenaa. Reconstruction hoggaa jennu jaaruu deebisanii jaaruu hoggaa jennu Oromiyaa, Oromummaa, afaan Oromoo, aadaa, gadaa kan jennu kun hundi konseptiin kun hundi kan dhufee mataa namaa keessa galee ijaarame 1970moota 80moota keessa. 90moota keessa uummata dammaqsinee jaarre san institutionalize goone jechuun gara dhaabbatummaatti hojiitti hiikame wanti dammaqee ijaarame sun hojiitti hiikame Oromiyaan ijaaramuun afaan Oromoo afaan hojii ta'uun kun boqonnaa sadaffaa irratti dhufna. San booda immoo walirratti ijaarame bara 2018 aangoo sirna Gita Bittaa halagaa harkaa buusuu danda'uun boqonnaa afuraffaa irra dhufa. Amma boqonnaa shanaffaatti ce'aa jirra. Democratization kan jedhamu kanatti ce'aa jirra jechuudha. Guyyaa guutuu dandeenya egaa. Booda sirriitti gargar baasna kanuma wal qabsiisnee egaa waan baay'een kakkaan baay'eetu jiru. Isaan keessaati tokko imala qabsoo dheeraa Oromoon godhe keessatti Oromoon maal argatee jennee gaafa kaasnu akkuma tomba jettee aangoo alagaa harkaa fuunee dhuunfachuutti ceenee jirra waan jedhu kaastee jirta ammayyuu. Namoonni baay'ee yaada kana hin fudhatu. Namoonni baay'een immoo lakkii ammayyuu aangoon nama maqaa Oromoo qabuu fi dhiigaan Oromoo ta'e malee siyaasaan Oromoo political ideologiinsaa Oromoo irraa adda ta'e Itoophiyummaa leellisu sirnootuma durii sanatti leellisutti harka jira. Ammayyuu Oromoon aangoon qabanne Oromoon ammayyuu waan argate qabu jedhee warri amananii gara qabsoottis jiran jiru. Amananii hadheeffatanii waan kana morman. Oromoon amna qabsoo dheeraa keessa dabre keessatti maal argate? Har'a hoo sadarkaan qabsoon Oromoo argamsiise maal jettee? Oromoon amna qabsoo isaa keessatti baay'ee argate. Bakka baay'ee argatee garuu bakka garaasaa bakka isaan malu hin geenye. Bakka irraa kaane reefu siin jeera bakka dukkana keessa kaane beeki. Beeka Oromoon akka sabaatti wanni saba tokko saba godhu hubannoo walootiis collective consciousness bakka hubannoo waloo diigame irraa kaane sanii as kaane Oromummaa ijaarree Oromiyaa ijaarree akka sabaatti uummanni kun beeki naatoon lammiilee walii qaban walii nahuun kun sadarkaa lamatti deemuu danda'a. Tokko physical namoonni gaafa fira ta'anii wal bira qaamaan wal bira jiraatan hoggaa roorroon gaara gamaa laga gamaatti dhufe security dhuunfaati jecha walii kan dirmatantu jira. Kan immoo sabboonummaa kan jennu isa metaphysical, isa psychological level. Kanaaf amma yoo raartee yeroo amma sochii qeerroo sanii ka beegii jiru, ka cinaaqsan jiru, kan kamisa jiru yeroo tokkotti walii dirmata maaliifi
naatoon uummanni kun walii qabu feerummaa bira dabree yookiin immoo wal bira jiraachuu wal beekuu bira dabree sadarkaa sammuutti wal beekuu. Kanaaf sabboonummaa cimaatu Oromoo keessatti ijaarame. Waan hedduu tarreessuu dandeenya. Gama dhumarratti gara aangoo waggaa dhuftu aangoo harka ormaatii baasuun waan tokko. National struggle waggaa jennu feebii kan inni kaa'e reefu tokko lama maalirraa kaane revival irraa kaane reconstruction itti seene institutionalization itti seene then power ascendance geenye shanaffaan democratization nu qofa osoo hin ta'in saboonni mirga ofiitiif yookiin immoo qabsoo sabummaa national struggle keessatti hirmaatan kana keessa dabran. Oromoon haalli amma keessa jiru yeroo hedduun irra deddeebi'ee dubbadha. Haala immediate post independence Africa biyyoonni keessa galan. Uummanni tokko akkuma reefu jee wal dammaysee wal jaaree humna tahee bahee alagaa ofirraa kaasee tokko tokko kan carraa gaarii qabu gara dimokiraasiitti jira. Tokko tokko immoo kan carraa hin qabne bakka lamatti adda deema. Tokko gara wal waraansatti seena. Gariin sirna abbaa irree haaraa ture dhufu. Afrikaa reefu maaliin isin jee Afrikaa yookiin immoo biyyootni sirna kolonii jala olaalte waan sadeen kana isaan mudate. Irra caalan garuu waan lamaan boodaatu isaan mudate. 60moota fi 70moota keessa waan ta'e akka qoratanii barbaada dargaggeeyyiin keenya 60moota fi 70moota keessa Afrikaa keessa maal ta'e sirna gita bittaa alagaa ofirraa kaasanii gara lamatti deeman. Biyyoonni akka Gaanaa sirna abbaa irree ofii jala seenanii biyyoonni akka Koongoo wal waraansa keessa seenanii biyyoonni muraasni kan kallattiidhaan dimokiraasiitti seenan jiran Botswanaa fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Later stage South Africa gara Afrikaa kibbaatti hemisfaara Afrikaa kibbaatti yoo fudhanne Afrikaan kibbaa gara dimokiraasii ta'uu dandeesse hooggansa Mandeellaa jalatti. Zimbabween immoo hooggansa Mugaabee jalatti immediately bilisummaa booda gara wal waraansaatti seenan jechuudha. Gosoonni isaanii lama wal waraansaa amma keessa seenan isaan booda sirna abbaa irreetu ijaarame. So kan Oromoo mudates kanuma Afrikaa mudateedha. Sirna gita bittaa alagaa ofirraa fuudhee sirna gita bittaa murna isa keessaa bahee keessatti kufe kun immoo konsekwensi lama qabaate. Akkuma biyyoota Afrikaa biraatitti wal nu jiddis wal waraansi seene abbaa irree ta'uudhaaf tattaafachuun rakkoolee fide qaba jechuudha. Kanaaf wanti Oromoon amma keessa dabre is not unique waanuma qabsoon sabummaa national struggle yeroo hedduu itti deemu kana jechuudha. Dansa amma wanti tokko qulqulleeffannee gara birootti akka ceenuun barbaade obbo Jawaar mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromooti jettanitti amantu jechuudha isin amma haala amma haasaa jirtaniini biyyoonni Afrikaa dhugaadha kolonii biyyoota adii ofirraa kaasanii gaafa ofii walitti deebi'anii kun tafirummaatti ce'anii kun immoo wal waraansaatti ce'an. Kuma isin jettan Oromoon alagaa ofirraa kaasee kan aangoo qabate Oromoodha. Amma immoo ofuma wal waraansaatti irra jettaniiti akaastu mootummaan kun mootummaa Oromooti ijjannoo jedhu qabdu isin. Reefu waa'ee Zimbabwee si kaasin ture. Sirna Rodeegaa dura jedhamaa ture san qabsoo uummattootaatiin ofirraa kaasanii Mugaabeen aangootti dhufee gosa bakka lamatti baasanii Ndebeleef Shoonaa bifa jedhuun wal waraansa hamaa keessa turan. Mugaabeen fi murni isaa gurraacha warra Zimbabweeti immoo miti. Eeyyeen warra Zimbabweeti gaafiin qabu. Mootummaa uummata Zimbabweeti jechuu dandeenya hin dandeenyu maaliif waa lamaaf. Tokko fedhii fi hayyama uummata Zimbabweetiin aangoo irratti hin baane lammaffaa dantaa uummata Zimbabwee osoo hin ta'in dantaa mataa ofiitii fi murna isaa qofa tarkaanfachiisaa ture. Uummata Zimbabwee miidhaa guddaa irraan godhaa ture jechuudha. Kanaaf sirna amma jiru kanas yoo fudhannu taate nama Oromoo keessaa baheen kan hoogganamaa jiru murna Oromoo keessaa baheen kan hoogganamaa jiru kan mootummaa Oromooti mootummaa Oromoo jechuudhaaf. Oromoon maali abtaamu? Oromoon uummata miti. Mootummaan tokko mootummaa Oromoo jechuudhaaf mootummaa uummataa ta'uu danda'udha jechuudha. Mootummaan tokko mootummaa uummataa kan jedhamu waa lama yoo guutedha. Tokko fedhii uummataatiin filannaa uummataatiin aangootti yoo bahe. Lammaffaa dantaa uummata sanii dantaa mirga uummata sanii yoo kabajeef kabachiise. Kanaaf mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromooti jechuu hin dandeenyu. Garuu mootummaa murna Oromoo keessaa baheeti. Tole dansa egaa akkas eega jennee gaafii itti aanutti isin dabarsa. Inni guddaan gaafiin kiyya gulantaalee qabsoon Oromoo sadii yookiin immoo injifannoowwan yeroo sadii argatetti isin dabarseeni. Injifannoonni jalqabaa 1974 abbaa ooyiruu abbaa qonnaa mareet laaraashuu wanti jedhamu sun ispeeshaalii baarootumsaa afaan wanti dhaadheeffamaa ture suni deebii argachuutti darbuu isaati. 1991 aadaa afaanii fi daangaa naannoo Oromiyaa hanga ta'es haa ta'u amanamee lafa kaa'uu baatus wanti sun deebi'ee jira. Wantoonni kun akka injifannoo guddootti ilaalamuu danda'u ta'a.
bara 2018 Oromoon maal argate jennee haasa'uu dandeenya wanta amma dubbanne kanaan alatti. Wantoonni gurguddaan duratti isinii kaasisuuf 1974 Oromoon ooyiruu isaati irratti abbaa ooyiruu osoo ta'ee jiru osoo qotee galfatu ormaaf alagaadhaaf sisoo safaraa ture. Sana booda 1991 immoo akkuma sabaattu beekame aadaa, duudhaa fi afaan ofii akkasumas naannoo ofii sararratee kaawwatee jennee kaasuu dandeenya. Akka injifannoo gurguddaatti kaasuu dandeenya. 2018 Oromoon garuu maal argate? Gaaffii namoota baay'eeti.